نقية اوكي كنو وري رئيس صباتين أني يقدرن رجلاتني إسنا تمتين نوي أوجي صوت سيرا واقعيون برجرو فيني آمين أوكي ما نايم يا خان أديني كذا كلام إنيوتين إنه أمو دبسيف كجلوت سديد سديد ميكا سديد لكم سديدي Mawangeli soba njeru kasirra ano gasi dubbisi kalamni soba ko mal barese wara soba kalamni soba ko mal barese dubbisi na ibs bokon nakan mata duwe sa kaedu awali warahama hojjetani digamu isa ajeda dubbisi ma hojjetani asa male mata duren sagale waqayyo timiti mata duren sagale waqayyo kalamni caafani kijiban kalamni kun kalama kami mal khacaafe amma kanisi gaafadde fi inni gaafachaa jiru dassu kiyya dasyata na dubbisi ka maadidda dubbisi na ibsime kanisi gaafachaa jiru wangeelli sobaa kuno kanuma kijiba warra qalama sobaa harka nama sobaa keessa jira kuno kanuma dubbisi ka harka nama sobaa dubbate dubbii kana abbaan fada dubbatu anin beeku naayimeeti immoo gooftaa Yesuus tu dubbate waa'ee gooftaa Yesuus ittaasaa irraa afura qulqulluu barreeffamee kun amma diduu deema boqonnaa kanas dassuu maal taate diduudhaaf siin jechaan jiru bar gaaffii si gaafate wangeelli naa dubbisi mata duree hojii dubbisi kunoo soba qalama sobaatiin barreeffame akkami qalama sagalee waaqayyo dhuganaa jetta dubbisi ka wangeelli soba kan jedhu naa fidiisi jedhe kunoo soba sii fide kunoo warri gartee warri birrii sobaatiin caafanii maal caafan dubbii geeddaran erga jiraatanii isin attamitti nuyi ogeessota seeraa waaqayyoos nu isiniin jechaa jira barre nu barreesse kana isin warra macaafaa sobsiisaa jiru sobaa macaafa jiru harkaan macaafaa nu barreesse isiniin jechaa jira bar warra bira qabanii macaafa kana fakkeessanii barreessan warra obboleessa macaafa reenjuraa dubbachuu jira okay deeme kana okay bakka biraansi keessa okay bakka biraansi koo hin fudhattu kana bakka biraansi keessa dubbiin yesu warra kutti amma ti karaa biraa deemu kijiba okay siif fida koy fa waan jedhe dubbini yesu dubbila asgabbaayina dhaggeeffadhu meeti isoon nama guddaadha deetan si wajjinaa saara waan ta'eef guddaa umriidhaan guddaadha dulloomne umriidhaan xiqqoo akkasuma guddaadha yaa ogaa loqoti keenya tokko ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef waan ta'uu dhiise ingidii dhiifama si gaafadha amma kan si gaafadhe macaafni sobaanaan jettee kuno hayya soba ta'uu si fidu kuno bakkuma obboleessi keenya fide soba boqonnaa kijibaatiin si kannaka boqonnaa kijibaa akka ta'e wangeelli kee ishi boqonnaa kijibaa okay bani bas boqonnuma reefu sana bas Maatiyos wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 12 na bas ishi boqonnaa kijibaa edhaa asirra boqonnaa kijibaati san practically faranjiilleen jette commentary dubbisan isini boqonnaa kijibaatiin jedha asirra dubbisi dasaalan dura gartee indi eeg boqonnaa kijibaati sammuun hin fudhatu make sense ngo atu ni kijibsifta makoy qoy amma dubbise ya amma dubbisna qoy dasaalan boqonnaa kijibaan jedhu ka macaafa kijibaasin jedhu me abo dubbisa ya jarana me dis me dasu dubbisi me Yohaannis me qajettan kuda fur lakkoofsa 12 baasi okay Yesuus tu kijibe mo boqonnaa kana wangeela kijibe mo isin tu kijibe sadeen kana takkana mirkaneessu qabdarra maal isin si gaafadde tokko daan deebisni baratti nagaafadde ragaa wajji quraana irraa nagaafaddu dubbii afaan hin danda'an ela tokkoffaa si gaafadde tokkoffaa kaayyoon kee maali kaayyoo kiyya si deebise akkas rabbiin naan jedhe quraana keessatti ayyam boqonnaa kana dubbisna tasaalan maaliif quraana irraan barsiistuu siin jennaan boqonnaa kana dubbisna quraanaan jette garuu kan itti dubbachaa jirtu nuti bakka quraan asitti quraana qofan barsi amantii comparative religion bakki kun amantii ta qofam lama wal madaalchifna bakka kanatti quraanaa fi wangeela bakki zoomii fi mana barumsaa madrasatti universitytti quraana barsiifna okay
Hayye, okay, boqonnaa kana banadhu mee hin dubbisna waliin. Amma kan naafid isin jedhe yoo amma naafid boqonnaa kana dubbisna goobasi maal taate maalo nama Waaqayyo. Amma san si gaafadhe naafiddutti hin darbin. Amma si bide kuno kijiba wangeelli kijiba ta'uu si argisiisa. Wangeelli kijiba kan jedhu naafidi amma. Kuno dubbisi ga. Amma zammaan isa sin jettan sana jedha. Dubbisi boqonnaatu kijiba taanaan wangeelli kijiba ta'a. Wangeelli kijiba kan jedhu asirra nama kuno obboleessi kan kee barsiisaan kan keetu boqonnaan kun isa dhiibdee addunyaa walitti baxamtee caljeetti dhiise Amaanu'eelu. Waan saasin beeku garuu isa si jettan Dassaalan na wajjin haasoftu motartiiba na wajjin haasoftu. Kunoo dubbisi wangeela harka dubbisi mee sagalee Waaqayyoon saalfatini. Ayya maal jettan Gingilchaa? Dubbadhaa mee Gingilchaa? Mee al takka Dassaaleen yoo wannaadha barsiisaadha. Barsiisaanii akkanatti wanti namaan jedhu waan erga barsiisaa taatanii macaafni kan kee erga ta'eetiin jedhee ajeelatti deebisuudha qabda. Macaafni sirriidhaa miti sin jedhanii mi eeyyeen. Gingilcha gaafachaa jira malee. Maqaadhuma kee Gingilchaadha garuu. Dhageeffadhu kaa rakkoon qabu akkasillee yoo jetteetiin hin jette. Soba ta'uu isaa ammoo. Maqaa kee irraa kaana. Maqaan kee Gingilchaadha. Gingilchaadha moo maqaadhuma keetu? Isuma asirra barreeffama kana dubbisi rakkoo hin qabu. Maqaa kee ustaaza taate maaliif maqaa Gingilchaa barreeffatteeti? Amma gara mata dureetti haa deebinu gara dubbii. Maqaadhuma kee kana Gingilchaa maquma keetii natti himme. Toolee ammas deebiin. Maqaa natti mikaa. Seera shanan. Alaabuu waazii wajjin naasaa jira waan ta'eefi. Waazii wajjin naasaa jira. Macaafni ati harkaa qabdu kun soba. Ati garuu Gingilchaadha maqaa keetu Gingilchaadha maaliif dhageeffadhu barsiisaa taatee yoo akkanan macaafa kadheessitu taate intinidha barsiisaadha jettee maqaa himattee hin deemine. Qajeelattiin haa deebiin. An Dassaalenyiidha kun asirra Dassaalenyi barreeffadheera maqaa kooti kun. Dhageeffadhu kaa. Dhageeffadhanillee kun Gingilchaa kan jedhu dhageeffadhu. Gingilchaa dhugaa kan jedhu anillee asirra barreeffadheera. Gaaficha hin deebista. Muuseedhaaf Waaqayyo gaafa macaafa kennu macaafni Museen barreesse shanidha. Iddoo biraan deemini Gingilcha. Macaafni Museen barreesse. Iddoo biraan deeminiiti. Hadaraa kee hin sodaatin. Bakka biraan deeminiiti. Macaafuma si gaafanna. Gaaffiin kan kee tokko miti. Ani si wajjin haasa'aa hin jiru. Abbumaas wajjin haasa'aa jira. Takkumaan maqaa kee sodaatti. Amma ati na gaafachuuf Gingilchaan maqaa keeti. Mee natti himi Gingilchaan maqaa keeti. Takkumaan maqaa kee sodaatte. Jedhati Gingilchaan maqaa keeti natti himi. Takkumaan sodaatte sin jedhu. Eeyyeen maqaa kooti kunoo Gingilchaa dhugaa jedha. Gingilchaa. Wallaahi laazimii Gingilchaan maqaa koote dhiitii kakadhu amma. Warri as jala jirtanii gara mata duree adeemnu. Barsiisaa beekidha ilaala. Isa booddee Abbumaazii wajjin walitti deebina. Abbumaazii wajjin naasaa. Macaafa kan kee adda deebiiftee asii baata. Macaafa kee kijibsiiftee yookiin ofii sodaattee gadi buutaa. Kijiba miti macaafni koo kijiba kan jedhu fidii jedhee waan ta'eef Abbumaazii waan eegaa jira. Ati maaltu gidduu si galchi ati? Maafu taalte gidduu kuutaati maal obboleessa maaltu? Seera Museedha yookiin ammoo macaafa Museen barreesse shanii. Waa'ee Musee dhiisi ati. Waa'ee Musee dhiisi. Ati nama maqaa kee dhoositee acha barbartuudha waan ta'eef waa'ee Musee maa sodaatti. Abbumaazii wajjin naasaa. Maa sodaatti ana maana sodaatti. Maqaa Musliimaa kan qabu wajjin naasaa kaa. Ani maana sodaatti. Beeksisaa jira. Ani maana sodaatti. Akkas guddisaa gubbaa sanii ol baasa. Sodaanni bara. Akkaan. Sodaanni Abbumaazii wajjin naasaa. Fuuldura kana nuukee haa. Fuuldura kana nuukee haa miinyee gadhiisna. Ayyee. Sitti amantamu amantu. Waa'ee Musee macaafa shanii miti amma gaaffii jalqaba gaafadhee si wajjin haasa'aan jiruuti. Maaksii daawwadhuuti. Asteeriidha si jedhani. Maanni Abbumaazii wajjin haasa'a. Deebis anuma wajjin haasofta. Ana wajjin haasofta. Ustaaza bira hin geessu. Sadarkaan kee ustaaza bira hin geessu. Sadarkaan kee ustaaza bira hin geessu. Ana wajjin haasofta. Yoo ana bira toltee. Maqaadhuma kee irraa iyyuu ka'e jechuudha. Maqaadhumti kee iyyuu maqaa sobaati waan ta'eef si wajjin haasofta. Ataja barbaarin si wajjin haasofta. Qormaata na biratti luftee gara ustaaza. Ati waliin oofudha si wajjin haasa'u Gingilcha.
Ana wajjin haasoftaa Ingilcha maqaa islaamii. Ana wajjin haasoftaa siin jedhe. Maqaa maatii moggaasanii akkamitti dhossee Ingilcha dhugaa'ee barreeffama. Akkamitti akkasitti barreeffatte maqaa kana. Deebiska. Waa'ee Musee maaltu si geesse? Musee maqaa qaba miti maqaa maatii isaa moggaafa maqaa qaba. Maqaa kan kee maaf dhossitee Ingilchaa jettee? Ati paasterii Abu Muazzi wajjin haasofsiisi obboleessa koo maal taate yookaan qabatu yookaan ina biratti gindifamtee gara ustaazaa dhadhaasiin jedhe sadarkaan kee achi hin geenne birayyuun tarree hin dandeessu wajjin haasofsiisi. Hin danda'u miti tole ani ati dandeessu waan itti hin dandeenyeef sitti immoo maqaadhuma keerraa jalqabee hin dandeessu. Hin danda'uu fi danda'uu dhabuu ammaan tana wal madaala gaafii kun adeemsi. Maal ijoollee waan barreessu eeyyuu abbaan mana kanaa Abdul Fattah ana abbaan manaallee anuma kiyyuma mannillee kiyyuma kanuma keetii kadii kanaa olii gaddoofta kaa kanuma kiyya kanaaf olii gaddoofta jilaan sitti haasa'u jira gubbaadhaan banee jilaan sitti haasa'u jira kanaaf ina deebisi amma Museen macaafa shambarreesse jettee ni amantaa kolleena wajjin haasoftu ati Abu Muazzi wajjin haasa'u muiti qaba maaliif sitti fakkaata ati waliin dhooftuudha maqaan kee iyyuu sirrii miti sadarkaan kee ana bira hin tarreessin jedhee bar ofii maqaa paasterummaa baatteertami ofii maqaa paasterummaa baate Andesaalenyiin jedhama Ingilchaan maqaa keetii Ingilchaan dhugaa kun maqaa keetii maqaa kee maaliif ibsachuu dadhabde ani barataa ustaaz Abu Mu'aaziiti sadarkaan kee ana bira hin dabarsine isaan bira dhaquudhaafi na biratti gingilfamtee yoo qormaata tarte achi dhatta kanaaf amma na deebisi Museen macaafa shambarreesse jettee ni amantu gaaffiin gaggoo inni jalqabaa Abu Mu'aazzii wajjin ati maaliif utaaltee keessa seente siraatan qabdaniin kan amantiin ammoo maali kiristaana moo islaama maqaa keetu iyyuu maqaa musliimaati. Okay ani Isan balleessi amma inni no ammoo isan no balleessi inni no inni maali amantiin isaa eentu ammoo amoon dubbatachuu danda'a amantiin isaa maal akka ta'e Singa gurbaa kan inni beeytamoon beeytu. Dhaggeeffadhaas hin beeytamoon beeytu isa kana kallattiidhaan. yeroo inni immoo irratti barumsa barsiisu ijoollee Maal islaama barsiisuu ture moo kiristaanuma barsiisuu ture? egaa kiristaanas jechuun islaamas ta'ee jechuun beeku irraan baranne waan ta'eef. Wayyo Ani irraan baranne. Allallallallallah. Way bara biyyiidhaan waa hedduu agarre. amoodhaan wal beektanii jedhaa gaafadhaa ustaaza Amoodhaan wal beeytanii. amoo gaafadhaa Amoo. Wayyo. Arra walganna anoo shaadaan Akkas si nyaate dhugaa fi osoo wal kan si gurguru gurbaan. Keenya gargar kutteetta waan ta'eef sin beekuan. noo hin kunneen shaadaan qabanne baay'ee kiristaanummaa keessa jiraan barachaa Qabatte bar edda macaafa kana arrabsuu jalqabde ko qabatte bar macaafa barsiisaatu waggaa dheeraa itti guddatte Ani gadhiidhan waggaa jenne, dheeraa Asteer. jiraatte Ani gadhiidhan jenne. edda soba hedduu Ani jalqabde gadhiidhan jira jenne. wajjin ifiif dukkanumaa walittiin qabudha macaafni gadi kanaatiif gargar kutteetta bar edda gargar kuttee matti beekuan. Isamma quraan an baranne malee ifaaf dukkana eenyu akka adda baasotu sirriitti hubanne kan dhugaa hin faalle kan haaqaa fi laaqa hin qabne kan hin faalamne quraanadha. Kan hin faalamne moo Ani waan baay'ee hubadheera. dhugaamo Right dhugaamo dhugaa. haa ta'u bakka amma sheerii sii godhaa in dhuftaa quraanaa baasnee dubbisna Nu ati quraana beeyta? Narra faane dubbisna rakkoon qabu saa wajjin dubbisna Wangeela dubbisna yemma qoy booda dubbista sheer. Asuma dubbisime walumaan. akkas amma siin gaafadhe kaayyoon kee maali Quraana dubbisu san quraana barsiisutan amma barsiisme hin dhaggeeffanna. Daqiiqaa 5 si kanne. kaayyoon kee maali isaa wajjin naasaa Sarame garta. Sani maam wangeelli ka akka boqonnaa wangeelli ka akka sobuu ragaa si kannu. wangeelli sobaadha kan jedhu naa fidii Kun baasii dubbisiin sin jedhan salfatini goobasi. sobaadha amma dubbisne bara boqonnaa lamaan si kan akka boqonnaan san soba taanan sobaa miti takka dhuganaan jedhe takka Yesuustu kijibe takka wangeela kijibe. Dubbisi si kan na dubbisi. Maa didda
Ani Qur'aan fidee dubbi Qur'aan keeni sobayoon anjette baasii sinjera bakkasan ati maadinda ka gadi kanaatiif hin barsiistum Qur'aan Arabaan qama fejira waan ta'eef ammallee bas okay waan amona dubbisu bakka egadidde wangela salfateme Qur'aan ammoo okay wanta dubbisi amo dubbisi boqonna wangela Yohannis boqonna kudafur lakkoofsa 12 qofaan barbaade Dhaggeeffadhu qaceellotti sagalee ittiin wacin wangeelatti sagalee Waaqayyo. Amantii kiyyaas wallaa huccuullee narraa baastee teeti. Amantii kiyyaas wallaalte. maal deebistee ofitti. Ayyee. Amma dhaggeeffadhu gaayyee si gaafadha. Okay. Dhaggeeffadhu Dassaaleen barsiisaa qaceellotti. Eshi kuda fur kuda lama miti. Akkas naan jaalladha boqonnaa kana bar. Dhuguma isiniin jedhaa namni ani amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta. Tole. Ani gara ila hanga kudha afurii dubbis. Yaa ani gara biraa waan an naquuf kan kanarra caalu iyyummoo hin hojjeta. Tole. Itti fufi. Eshi lakkoofsa 15 abbaan ilma isaatiin ulfina. Boqonnaa 13 kudha afurii illee dubbisi. Okay, eshi kuda fur dubbisuush. Kudha sadii dubbisi kudha sadiis. Eeywa itti aane kudha lama kudha sadii kudha afur. Eeywa dubbisi kudha sadii. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani raawwadha. Tole. Maqaa eenyuuti? Waanuma tokko isin Maqaa Yesuusi yoo kadhattan ani raawwadha jedhe. Naman taatu. Siifin sitti akka atu nama ne atu ganuuf deensa boqonnaa tana. Naman taati kanatti. Maal dhaggeeffadhu kaa. Ati naman taane amanu baadhu na laalchisu si malee si laalchisa wangeelli anami. Namoonni tokko immoo akka bittiin amma si gaafadha ayyee bakka takka si gaafadha. Dubbii kana boqonnaa 12 irraa kaasee laan godhu dubbii kana eenyu dubbate. Mee asuma irratti Gooftaa Yesuus dubbate. Ayyee goobas na deebiste qooyi kaa na ibsi jedhee si gaafadha qooyi kaa goobasi. Ilaa dhaggeeffadhu Yesuus dubbate. Isa dubbate. Wangeela gara eessaan naqade. Mee gara eessaan naqade itti fufi gara lafammaa dubbisibe an gara eessaan naqade. Gara eenyuun naqade. Dubbisiga. Gara eenyuun naqade. Obsi si dhufu. Ati dubbisiga. Ati dubbisi namoonni jiru rakkoonni jiru waan ta'eef. Dhaggeeffadhu pastor dhuguma isiniin jedhaa namni anatti amanu waan an hojjedhu hundumaa hin hojjeta. Gara abbaa waan an naquuf Amen. Maxxaa'u jedhe namtichi. Eshi. Hayyee waan jedhu wangeela banadhala. Eshi dhaqiiti. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa. Hojii ergamootaati miti koi dubbii baa'u waan hojii dubbii Yesuus. Waan an hojjedhu sayiduun si baasuu barbaade dhaqee. Kana sin gaafadha koi kaa si gaafadha. Waan hojjedhu si jaaladha. Ati waa'ee dinqiiwwaniitiif deemaa jirta waan ta'eef. Koi kaa si gaafadha bar. Eshi akkana jedha. Wangeela Yohannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 dhugumaan isiniin jedha kan jedhe kun eenyu? Gooftaa. Goobas namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta kan jedhe eenyu? Gooftaa. Ati Yesuusitti amante moo amanne? Amaneera. Nama amantii qabu moo nama hin qabne? Amaneeran siin jechaa jira maal ta'e? Gooba dhibbatti ta'e amante moo hamsaadha? An dhibbatti Gooftaa Yesuusitti amaneera. Goobas kanaafuu ayyee Yesuus Kiristoos akka jedhu namni dhibbatti anatti amane waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe dhuga moo soba? Dhuguma. Goobas Yesuus boqonnaa 3 baasika. Hojii sanii miti koi. Dhaabbata hojii dubbii Yesuustu dursa koi. Macaafa jala No. Itumurre ila hanga boqonnaa 12 13 14 illee si gaafachuu deema koi. Dassaalan koi.
boqonna hin xumurre boqonna Amon waan dubbise kuda lama kuda sadi kuda afur ni hin xumura si gaafadheen xumura achi booda ragaa si deebisu mo macaafarraa si deebisu ko barbaada sin gaafatu jira macaafarraa sin gaafanne sin gaafadha dura yoo ragaa si gaafadhe dhaggeeffadhu yoo nama macaafarraa ragaa si gaafadhe ragaa achirraa fidda waa'ee kan keeti boqonnaan kuni nama Yesuusitti amane laallatamoo nama itti amanin laallata dasaalan yeroo sana eenyutti dubbachaa jira kan jedhu si baasa yeroo sana si miti kan dubbachuu jiru ni beeka barattoota isaa dubbachaa jira eeywa barattootatti dubbachaa jira miti wangeeluma kana hundaa'u bara Yesuus Kiristoos barattoota dubbachuu ture kottu barattootatti dubbachaa jira koy waa'ee barattootaa sika barattooti immoo hin hojjenne moo hojjetaniiru hojiin hojjetame waa'ee sanii dhayin akki jedhe Yesuus okay boqonnaan kun barattoota malee isin hin laallattuu miti nama anattamane hundumaa nama anattamane atitti namanne mina hinna sono amaneer amante waan Yesuus eega ya amante ka jedhu Yesuus ni Yesuus hin kijibumi waan itti deemtum naa galabar siigalu akka deemaa sabeetta sigale waaqayyo siigalchee jira arra maqaa isaatiin galgala kana akkoo koo du'aanaa kaasechuuf deemaa irta akkoo keeti siinjale akkoo qofaa miti arra laal mililikillee eenyu jettaniin gartee mallasillee akkatti kaastu ni beeytan bageer galbiyya sibira geesse okay dhaggeeffadhu dhugumaan isiniin jedhaa jedhe Yesuus Kiristoos namni anatti waan hojje du'aan kaane bar du'aan kaane ati bar ati du'aa kaane qabrii keessa hin jira akkasitti haasa'u jiru kun qabrii keessa jirtu qabrii keessa akkati jirtu waaqayyo tamante salphattu jedhe waaqayyo let me finish communication waliin haasofna dasaalan injeekin barsiisaa injeekin pastor injeekin naa guddisa jira naa guddisa akka inni itti jeequ laala naa guddisa siin guddisaa koy wal bira teenya guddachuun barbaada koy si guddisa mataarraa waaqayyo tamanteetta waaqa tokkicha sana tamanteetta koofiyaa mataarra kayyaddu mee koofiyaa mataarra kayyaddu wal fakkaanna hin qabu kaano hin qabu maammataa koo bareedaa dhosaa Yesuus rifeensa akkana godhuun turre bar waa kaayyatee deema mudawwar akkana qaba Yesuus laal uffata akkana uffata Yesuus uffata akkana uffata bar uffata akkana asitti kaa'e moo suura kaaste bar sigarsiisu wangeeluma keetti irraa hun jira uffata inni uffachuu ture kofoon uffanne surreen uffanne tashartee kanaan uffanne Yesuus maaliif uffatta reet amma sitti waan ni godha okay ni asin boqon yaa jira nama godhame aboo naana manaati si boqonnaa kana si gaafa jira waaqayyo kana kam goona ayyo asi deebiseera gooftaatu dubbate ani boqonnaa amoon dubbise kana into murre yaa gooba zikiyya quraana irraa na gaafadhu ati waan gootu wangeela irraa na gaafatin quraana irraa na gaafadhu ani wangeela keessa gaafadha ani maal sitti fakkaate ani itti namanu wangeela kan koo ifaa dabar kan kee aboo na dhaggeeffa nun jeeqinka akkam urjii gubaa waan beektu ustaaz adeemsa waan beektu deebisi arabaan malee sin naga'u wali kenna dhiifama wajjin eekas bara urjii ragaa fideetan boqonnaa tana hunda amoon boqonnaa 12 irraan 13 dubbise kanarraa isa gaafadha aboo siin gaafa jiru xumurre koy ka in xumurre waan jedhe dhuguma isiniin jedha kan jedhe kun eenyu yennaan Yesuus inaan jetteemi gobas namni anatti amane waan irraa hojjedhu hunda inni hojjeta kan jedhe Yesuus himi itti fufii dhuga dubbate moo soba naantu ayyee itti fufii dubbisika fixeetiin si gaafadha yeela na dhaggeeffadha boqonnaa 12 irraa ila hanqa 14 ittiin dubbisa dhaggeeffadhu na jalan jeeqini dhugumaan isiniin jedha namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta ani gara abbaa waan handaquuf kana irra kan caaluyyuu hin hojjetta koy nan gaafadha hin dubbisinaan jecha na gaafadha ishee sirriitti qabadhu mina gurbaan jeeqin na taate te koofete tillee taatu na jeetulle gareenyuun nagayde taraa walii kenna yeroo san walii galtan waan ta'eef taraa urjii dubbisinaan jedhee bariif maan fixinaan jedheemi yaa taraa walii kenna dubbadha ayye ilaa hanqa boqonnaa 14 gun dubbisee fixe boodan gaafi takka si gaafadha garri ati deemtu hin jirtu arra maqaa isaatiin okay dhuguma 12 wangeela Yohaannis 14:12 dhugumaan isiniin jedha namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta ani gara abbaa waan handaquuf kana irra kan caalu iyyuu hin hojjeta
abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. 14 waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha jedheen. Amen. Dubbisee miti fixeemi. Amma gaafiidho xiyyaaqennaa malsiidha gaama. Dhugumaan isinin jedha eenyu jennaan Yesuusiin an jette. Namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedha Yesuusimi. Namni Yesuusitti amanu waan Yesuus hojjetu hundanii hojjetamoo hin hojjetu. Macaafni maal jedha dubbisteen samiti macaafni ke jedhu namni Yesuusitti amanu waan Yesuus hojjetu hundanii ni hojjeta jedha. Dhugamoo soba. Dhugamoo soba. Ati Yesuusitti nama amane moo nama amanini? Amaneera sirriitti. Waan Yesuus hojjetu hundanii hojjetamoo hin hojjetu. Maafin hin hojjedhu ree waan inni na abboom. Yesuus du'aa kaase moo hin kaasne? Kaaseera. Ati du'aa ni kaasta? Nan kaase. Ayye. Maqaa Yesuus Minilik kaaseyye. Dura sin kaasa malee. Ultuatiin kan inni akkamitti ta'e. Haleluuyaa. Abu Muaz kaasa. Abu Muaz boqotee jira maatii isaa rabbi Abu Muaz isa du'a keessa jiru kanan kaasa. Isa du'a jiru kaasa. Yesuus nama du'e boolla keessaa kaase moo nama jiru? Kijibi gaa Yesuus irratti amma. Yesuus nama du'e jiru. Lubbuun boqote moo nama akka xiyyaa kana jiru? Nama du'e jiru kaase. Amma garuu dhaggeeffatu kaa. Minilik jedha. Minilik ni kaasta. Eenaan jette ni kaasta. Minilik dhaqii aduu kaase rakkoon qabu. Haleluuyaa. Boqonnaan kun dhugamoo soba? Soba si jechaa jiraayi. Amma macaafaan si deebisa. Okay. Yesuus akka jedhe. No, macaafarraa akka jedhe. Yesuus namni anatti amane jedhe. Ishi macaafa. Wangeela Yohaannis. Achumatti qabadhu gaa. Qabadhuuti. Maal qabad? Siin deebisaa deema. Ishi siin deebisaa deema. Wacaana mana mootaa. Gaafina deebisi gaa. Naan kaas waan Yesuus raawwatu hundanaan raawwadha naan jette. Mamii malee shakkii malee yes. Waan si jedhe. Waan irra Minilik macaafarra jira. Yesuus Alaazaar kaase. Minilik macaafarra jira. Akkasumatti Dassaaleny an amma urjii gaafadhu please ani dadhabe bakka. Urjii please bakka kiyya bu'e maqaa isaati. Ishi kottu laa. Urjii gaafadhu. Macaafaan si deebisa. Ishi macaafaan si wanti deebisa. gaafadhu hin jiru. Namni biraa gidduun gadi naakaa. Haa jechuun waa'ee Minilikii dhiisi daa'ima dhiyoo duute daa'ima xiqqoo yoo qabaate kaasii itti dhiisi. Akkaan okay maatii isaa okay ninga eenyu Dassaalany maatii ta'e keessa akkoon ta'e ni jirti. Isa maal gootaati macaafaan si deebisaa fi akkoon ta'e ni jirti. Barbaadu. Kunoo gurbaa harkaa tokko ni fayyistaa yee gurbaa kana akkana ta'e jira. Horichatti nagaddo edhiin ofiiyyuun fayyine waa'ee akkaati. Dhugaa dubbatte qowas. Wallahi dhugaa dubbatte. Nama jiru fayyisi. Anis kunoo na dhuguma laal. Kunoo ni gartaa laal. Arra kunoo amma. Wayyoo gara hodheen calamaan waliin yaa'e wal mo'adhame. Inni deebilaamai macaafaan hin deebistu jedha. Macaafaan gaafata macaafaan hin deebistu. Urjii merege. Urjii nu juttu yaada dubartiin tuna haadha langaata. Urjii Yesuus akka jedhu namni natti amane waan an hojjedhu hunda hin hojjeta jedhe. An Yesuus ni kijiban jedhu. Takka wangeelaa kijibe takka Dassaalanytu kijibe. Lamaan kana wangeela kijibaa naan jettee naa baasu. Urjii ani Yesuus hin kijibuutiin amane. Yesuus hin kijibu. Caaffata asirra jiru kijibe moo Dassaalanytu kijibe. Yesuus akka jedhu waan waqonnuma kana naarraa akka jedhe Yesuus maqaa kootii waan hunda naarraa wadhaa jedheemi. Maali si nama sagaltaatanii asuftu akkamitti isin no naasu nam sagal namni sitti haasa'u hin jiru dhugaa anuma qofa isin jaasa'u jiru kiristaana barisiin Amonis kiristaana isiis irraa fuudhe. Maaliif hin beeku beektaa? Yesuus gooftaadha jedhee mee urjii. Jedhinu Yesuus gooftaadha. Yesuus hin malee gooftaan biraan jiru callee. Hunno ayyee islaamaa. Bakka kana kun bareedaadha. Gooftaan kan biraa akka hin beekta miti Yesuus hin malee. Okay ayyee. Yesuus Kiristoos malee dindinnis karaanis jireenyis isa amma gammadde. Ameen jedhee. Ameen. Amma fudhatte. Ati obboleettii gooti. Ayyoo obboleettiin teessee akkana jedhe. Ani gaafi kan kee Dassaalany bari kan na dhibe. Yesuus osoo qabiriin kenne nama du'ee ciisaaru kaase. Yoo nama ORF du'ee ciisaaru qabaate nutti hafi No. Qabri keessa iddoo awwaalchaa nageessaa jedhee no awwaalamee ture. Dhaggeeffadhu.
Bilis. Isa siree jiru kaase. Isa siree. Macaafaan ala garuu si Maal jetta amo dubbiin kijiba taate bara. Waa'ee du'aa kana dhiisaati. Macaafaan ala si deebisuu danda'u. Ayye gara biraan siin deema. Ayye Yesuus ayye Mee kottu macaafaan si deebisa. Yesuus macaafa mi godhan kan hin dubbadhe macaafa irraan si gaafa deemi. Mee xiqqoodhuma na dhaggeeffadhu mee. Ayye ishi. Xiqqoo na dhaggeeffadhuuti. Ilaa Yesuusi bartootatti haasaa ture yeroo sana. Bartootatti dubbachaa Akkas. ture. Bartoonni immoo eddaa hafuura koonsinii kennaa edda deeni hafuura kenneefi booda bartoonni kutaa macaafa qulqulluu keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 3 irra dhaqee ilaale. Boqonnaa 2 irratti hafuura qulqulluu fudhatan. Hafuura qulqulluu malee Waaqayyoon abbaa keenya jennee waammachuu hin dandeenyu. Hafuura qulqulluun qabduuti. Roomee 8 irraa dhattee ilaallachuu dandeessas. Hafuura qulqulluun qabdu. Qoy kaa maal taateeti? Nama dhaggeeffatu siin jedhe. Meeshaa karaadhaan haasofna dhiise. Maaliif fakkaata? Atamma gaaffii qabaatteef gaafachaa jirtu. Maaliifi kan koo caalaa gara koo kottaa jetteetu waamaa jirtaa gara Islaamaatti waamaa naan jette silaa. Okay, amantaa keetu waan ta'e waamuu hin dandeessa. Ani immoo siin deebisa. Gooftaa Yesuusii namni anatti amanee waan an hojjedhu hin hojjetaa jedhee itti dubbateera. Dinqiidha kun. Dinqii inni hojjete keessaa isa tokkoffaa bartoonni immoo kan isaan hojjetan gaaf tokko Phexrosiif Yohaannis yeroo kadhata waaree booddee inni sa'aatii salgaffaattedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaa'ate baasaa. Inni sa'aatii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti ol hin adeemu turaan kunoos namni dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko achi ture. Innis guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horiin kadhata ture. Namichi Phexrosiif Yohaannis ijaan isa qabanii Phexros immoo nu ilaali jedheen. Yammus inni waa isaan biraa kan argatu se'ee ija keessa ilaale. Phexros garuu ani meetiif warqee hin qabu. Waan an qabu garuu siifan kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazretiin ka'i adeemi. Ittiin jedhe. Harka isaa mirgaa qabee isa kaasee achumaanis miilli isaaf fi adeemes isaanii wajjin mana qulqullummaa lixee asiif achi adeemee kuruphisaa Waaqayyoon galateeffatee jedha. Maaliif xiqqeessitee? Laa networkii akkas godhu jira. Jechuun amma deebi'e. Dinqii Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjete. Dubbii amma bartoonni itti dubbatamee hojjetanii. Koppii linkii godha inshallah. Koppii godha jira. Manni akka ta'e. Dhagaamara. Koppii linkii godha. Dinqii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjete waan an hojjete hojjetu naafa utaajjeera. Waan jedhe. Jarri kun hojjetan moo hin hojjenne? Hojjetaniiru. Maqaa eenyuutiin hojjetan? Maqaa Yesuusiin. Ati ni hojjettaa maqaa Yesuusiin? Maqaa Yesuusiin nan hojjetee. Okay, hojjedhu miilli kaaseyye. Maqaa Yesuusiin kaaseyye. Fidii kottu. Kunoo cherchiin jiraati fidii kottu. Nan kaasa maqaa isaati. Lameessaatiin guuree fida. Maali nama eddaa badeessee fidii kaasee. Okay, mana Finfinne eessa jirtaati? Finfinne mana yaalaa si keessa. Okay, waan jedhu mana eessa jirtaati? Eessa jirtaati? Naannoo kam jirta? Waldaatti fidii kottu. Waldaa maaliin godha? Siin keessaa du'a Yesuus ittiin finne bira geessanii bar. Eeshi kottuu na geessi amma. Si geessa eessa jirta? Amma nama si godha eegi dhaggeef. Awwaalame lafannitti awwaalame beektaa? Nama du'a kan jiru mana warra garteen Finfinne mana yaalaa hojjetuun beeka du'a mana yaalaa guutee jira. Siin keessaa eessa jirta? Kottu gaannannaa naan Finfinneedhuma kottu nannaa. Ni dheeyita ani dhaggeeffadha si waraabuu jira jala naa waraaba poolisa naannoo Oromiyaa poolisa wajjin si dhufa dhugaa dhaggeeffadhu akka booda rakkina keessa hin galle namaan kaaseettee booti.
Fidii kooti. Namuma du'ee jiru boolla keessa jiru kaasi. Boolla keessaa fuudhiiti. Ka boolla keessa kan mana yaalaa du'ee jiru si geessa doktora bira si geessa hin kaasta. Ati kaasi kaadhakiiti. Maqaa Yesuusitti nama. Hin danda'u ani kaasu maquma tokkoon hin kaasu. Du'aa si targe kaan du'aa argaan jiru waan ta'eef kaasi waa'ee macaafaa soofnaam. Ana taatee si geessa Pastor Dassaaran du'a ni kaasta mana yaalaa guutee jira du'aan isin geessa ni kaasta. Maqaa Yesuusi isa kaasuu barbaadu hin kaasa. No akkasin jedhu. Eenyu kun du'ee jira moo hin jiru? Hin beektaa nama kana? Hin beektu? Balleessime asirraa itti qoosini. Hin beektu? Ittiin hin qoosiniiti balleessi achirraa siin jedhe. Boqotee jira moo hin jiruun jedhe? Boqotee jira gara abbaasaa dhaqeen. Kaasuu ni dandeessaa nama jira kaasisa kan ni kaastaa? Gara abbaasaa dhaqee. Boqonnaa dhaqee bakka fedha dhaqu inni boqotee Alaazar gara abbaasaa dhaqe. Nama kana jaalatta moo hin jaalattu? Maafin hin jaalladhu. Kaasi deebisee jee kaasi maqaa Yesuusin amma waan Yesuus kadhatan narraa wada jedhe amma kaasi. Du'a booddee jireenya akka jiru hin beektaati. Naan beekasanii du'a ammaa jireenya biyya lafaa kanarra deebisi kaati. Dura lafarra utuu jirtu du'a keessaa kayyati. No ana dhiisi isa kana kaasi jedhe. Nama jaalatama nama waaqayyo akkamitti. Isa kaasi anan kaasin. Anin barbaadu nan kaasin. Ergamni koos irratti malee inni barasaa kuufee umurii isaa kuufee waaqa saadati. Okay, akkasi amma baafatte kanaafu ergamni koos irratti siisan fuudhaan jiru kana du'a jalaa baasuudha. Boqonnaa kun kijiba ta'uu sii galteemi? Kijiba miti. Bira sii kute tanaayyes. Kijiba miti isan si gaafatu naan deebistu bara. Bira sii kute. Okay. Guddisi beekaa tumnaa achi ol guddisi. Yesuus Kiristoos maaliif kijiba? Yesuus Kiristoos maaliif kijiba? Eshi na gaafatteetta si deebiseera miti. Yoo kuufaa ta'e yoo siin deebidesi. Because yoo siin deebidesi. Du'aan kaasa hin kaasu naan hin jenne. Nama waaqayyo kana si finnee kaasuu dadhabde. Kottu dhaggeeffatu. Miilli si fidee dadhabde. Kottu dhaggeeffatu. Ilaani an amma ta'e yaaleera. Isan si gaafadhu maaliif hin yaaltu ati? Si gaafadhu naa deebistaa? Ma deebisi gaa boqon gaafii kiyya osoo hin waaqayyotti naman taati. Waaqayyotti na amanteetta. Waaqayyotti amannaan ta'eetiin si lallabu jira gaafii sani kana boqonnaan si dubbise kana du'aa ni kaastaa hin sin jedhe. Ishi amanteetta? Amana yaa. Eshi Maatiyoos 28 naqinaa baasi. Akka amanteef akka dhiisteen achirratti immoo gaaffii sii qaba. Maal achi naa goota waaqayyo kan baantaate hindiinis waaqa qabdi kiristaannis waaqa qaba islaamnis waaqa qaba waaqa kam. Waaqa isa kamitti amanteeti? Yesuusis waaqa ani waaqayyo Yesuusitti namana. Yesuusis waaqayyo ko. Waaqayyo Yesuusanitti namana. Waaqa kamitti amanta? Waaqayyo tokkicha. Waaqayyo tokkicha. Waaqayyo Yesuus. Isho naa deebistee. Ani waaqayyo keetitti namanu immoo waaqayyo keetitti namanu. Waaqayyotti namanta miti. Waaqayyotti namanta miti. Waaqayyo Yesuusitti namana waaqayyo Abrahaam kan Musee Isaaq. Waaqayyo suma tokkicha jettu sanatti namanta waaqayyotti. Ni amanta tokkicha sanatti atoo. Waaqayyotti namanan. Waaqayyo Yesuus waaqessa. Ani waaqayyo Yesuus waaqessanitti. Waaqayyotti namanta taanaani kottu kunoo. Elaa kunoo. Egaa dhaqaa. Maqaa abbaatti. Maqaa ilmaatti. Tokkicha sanitti namani namanu jechuun inni waaqatti nama. Waaqayyo kan jedhu as keessa hin jiru. Hin jiru kan dhabbadhu fiifuu baxaffatu deema qoy. Eshi maqaa abbaatti. Ilma. Maqaa jedhe waaqayyo jedhe moo maqaa dhaggeeffadhu. Waaqayyo jedhe moo maqaa abbaa jedhe. Eshi waaqayyo jedhe. Eewwa rakkattee. Fila haqain. Waaqayyotti amanuudhaaf. Waaqayyo jedhe moo maqaa eenyu jedhe bakka dubbisira deebi. Ati waaqayyuma sanattuu namanne. Dubbisi jedhe maaf kijibda boqonnaan akkasin jedhu deebi irra deebi dubbisi. Nuti maqatti amanu. Maqatti namanu waaqayyotti namana malee. Waaqayyo sa waaqaaf lafa uumetti namana. Waaqayyo ko maa kana dhiifta jedhee waaqayyo eloo keetti jedhu sanitti namanan.
isa siin jechaan jiran waaqayyo waaqaaf lafa uumetti namanta. Eshi isatti amanuudhaaf cuubamteetta. Maal cuuphaan? Maal macaannin dubbata kaa? Barattoonni Yesuus hin cuuphamne. Namoota tokko barattoota Yesuus kan cuuphame naaf fidi. Saba hundumaa bartoota koo godhaa jedhe. Waan sin jedhu na dhaggeeffadhu fila eenyu barattoonni Yesuus 12 12 Dassaalany saree illee nuti qixee ebbo maqaa maal sareen wangeela si wajjin lallabdi saree nuna dhoowwiga. Maal sareedhaa fi dubartiitiyyuu waa'ee gargar kutee. Mee waan sin jedhu na dhaggeeffadhu. Waan sin jedhe barattoonni Yesuus nama meeqa? Ayyoo. Bakka malee seenuu deema yaa Rabbi. Akkana barsiisaa jettanii barsiisaa sakkanis barnoota waraqaa harkaa fuudhee jechirra. No want gurba du'aan kaasa jedhee dila jedhu achi booda dide si malee kaasu naan jedhe nama bira. Annin du'e. Bari du'a kasiree irraa kaasanii. Gurbaan gaafa kaanis ani du'a abaarama. Kiristaanu. Gurbaan gaafa kaanis ani du'a kaasuu bira kuteetiin ifiifuu ajjeesee kaasee jennaan haa nu jeesi nuti jennaan seenii miti abumuwaasiin ajjeesuu fadhan jenne. Abumuwaasumaan ajjeesee kaasuu. Riilii ammaan tana jiru barin dadayyu. Mala baafate kunis mala. Ani amma kanaas wanni niin ol seeneef qabriidatti hin deemu jira amma isaa jecha na jalaa beemanii. Wallahi nama qopheesseetiin hospitaaluma nama du'aa guyyaarra jiru hospitaaluma jira kana geessee ajibsiisuuf wallahi. Bari kaasuu danda'a obbomaas bari maqaa waaqaatiin womaa hunda waaqaatiin womaa hin dadhabanii. Deeggareete ati tifoozuma ta'e jaljiya. Ustaza. Naaf kolcha mee amoo waliin xiqqoo waa wahii waan amma badhaa ture isa irratti waan dubbachuu barbaadisa irratti waa tokko mirkaneessina. Fakkeenyaaf ammoo nama achi keessa ture waan beekuuf illee.